السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركة فوني جرجرتو كقالوني في كقاريون المان رومو إدي لأدنيا رتركمتني بجنجاتاتني ربي ساعتي تنا إسن جهت إسن جرا أني تموت بيدا ورتموت بفماتي داتني دودا كجلاتوما ورجنا حرا رفتنا مقول تنا تدبل ما ماتي كي يتأسن جرا سبسكرايب لايك شير كتون دكتنا ورماتي كي يتأتنا مو لايك يرو هنداتي إسن جرا ولا تجبسنو كقالوني في كقاريون كي إسن جرا متأدى وانتن كبير في ماماسا فيديو دربي قياها مراسا dura video san keessatti waa'ee mammaa isaa wajji ilaallee turre garuu haa ilaallu malee hiikaa isaa isiniif hin himne hanga danda'e tokko hanga irraa beeku tokko hiikaa isaa isiniif hima jechuudha. Ka'awwan laalee ammoo isin komentii jalatti barreessaa namni beektan jechuudha. Yoo awwan laalee akka tasaa ta'e yoo awwan laalee hiikaa sirrii hin jenne video jalatti naqabaa isin jedha. Turtiin keessan nafaanaa ta'u asumaan siduudhaan gara waan dhufeetitti isin dabarsa isin jedha qaqqaaleewwanii fi gaggaareewwan kenna. Gaafii tokkoof inni tokkoffaan abbaa gabaabaan ijoolleen hiriyyaa seetii jedha. Hiikkaan isaa abbaa gabaabaa ijoollee hiriyyaa seetii kan jedhamu nama gabaabaa yookiin namni qumatiin isaa hojjaan isaa gabaabbatu ijoolleen hiriyyatti beetti malee nama guddaa jettee hin kabajitu kabajaallee hin kennituufi jechuudha. Amma immoo inni lammaffaan abbaa hin qabdu akaakayyuuf boochi jedha. Abbaan ishiitu irra jiru abbaan ishiitu dhabamee jira. Abbaa isii kan jirre dhiistee akaakayyuu isii abbaa isiitiif bootte jechuudha. Osoo abbaa isii dhiistee akaakayyuudhaaf boosti. Inni sadaffaan abbaan cabsaa ofiitti hin xiqqeessu jedha. Cabsaa jechuun abbaan namni booyu tokko ani hagas gahaa ani guddaadha jedhee of jaja jechuudha. Hin boonaa boonissa isaa ofitti dabala jechuudha. Of hin xiqqeessu jechuudha. Haguma fe'ee cabsaa fe'ee yoo qabaate inni of hin cabsu of guddisa jechuudha. Inni sadaffaan abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaa'u jedha. Dhugaadha. Ka daadhii dhugeen abbaadha malee ilmaa miti. Abbaa dhuge san afaan urgaa'a malee ilma afaan isaa hin urgaa'u jechuudha. Inni shanaffaan abbaan iyyatu malee ollaan namaa hin birmatu jedha. Dhugaadha. Yoo namni tokko naaf dhagahaa naaf argaa naaf bahaa jedhee hin birmanne ta'e namni birmachuu namaa hin bahu yookiin iyya namaa hin bahu jechuudha. Abbaan iyyatu ormi yookiin ollaan namaa birmataa iyya namaa bahaa jedhama. Gaafii jahaffaan abbaan of hin argu dhagaan of hin darbu jedha. Dhugaadha. Namni tokko ani badii qaba ani balleessaan kiyya kana jedhee of hin argu jechuudha. Yoo namni isa arginii malee dhagaanis akkasuma yoo namni hin darbini wanti isa darbu hin jiru. Abbaan of hin argu dhagaan of hin darbu jedha. Kun mammaasa Oromooti jechuudha. Oromoon akkas jetti yoo nama tokko qeequu barbaadde nama tokko inni badii isaa san ofirra argite abbaa inni of hin argu garuu namatu isarratti arga jechuudha. Akkasiin hiikama hiikkaan isaa jechuudha. Inni torbaffaan ammoo abbaa of mara jedhee bofti hantuuta liqimsee jedhanii. Dhugaadha. Abbaatu of mara jedhee bofti ka jedhameef odoo hantuunni afoo fiiguu baatee afoo uttaaluu baatee bofni hin liqimsu jechuudha. Odoo maratee yookiin dhokatee kataa'u ta'ee hin liqimfamu. Dhokatuu dhabuu fi adabachuu dhabuu isaatitu isa liqimsee namallee yoo ta'e kennaaf akka namaatitti yoo fudhanne namni tokko yoo waa tokko irraa of eeguu fi of qusachuu fi ta'e wanti isa mudatu waa hedduutti isa mudata jechuudha. Lubbuu bahuutu jira. Rakkina cimaa keessa seenuutu jira. Miidhaan qaamaa irra gahuu danda'a ta'a. Irraa barumsanuu ta'a jedhee abdii qaba inshaallah. Inni saddeetaffaan abjuu bara beelaa biddeena jetti. Abjuun bara beelaa biddeena jetti. Namni abjateetiin ibjataa garuu isa kana baay'ee irraa hin beeku ifanaa hin taane mee hanga irraa ifanaa ta'etti namni yoo ibjateetiin jedhe
bara beelaa tokko hin eebjata odoo biddeen hin jiru garuu hin eebjata biddeen itti ja'a jechuudha abjuun bara beelaa tokko keessa bakka waan hin argamne tokko biddeen itti shattata yookaan foolii itti dhufa jedha bakkee kanatti dhiifama naa godha yoo irraa kana caalaa beektan isin ibsaa koomentii jalatti inni salgaffaan Adaamiin ollaa agamsaa jiru bara baraan boohaa jiraatti. Akkuma beekamu Adaamiin namni hin beekne jiru naannoo keenyattis naannoo biraattis hin jira maqaa biraa yoo qabaatte hin beekamu. Adaamiin fiishiitittu akka aannanii qabdi yoo cabsanii jedhanii agamsi ammoo namni hin beekne jiru dhangaggoo yookiin koshommii agamsa jedhama. Akka naannoo keenyaatti agamsa illee jedhama. Koshommii illee hin jedhama ammas yookiin kombolcha namni kombolcha beekuu jiraate kombolchiin qoreen kombolchaatii fi qoreen dhangaggoo yookiin koshommii hedduu yoo nama waraatte nama miitii kanaafuu ollaa isaa yoo jiraatte Adaamii san hin waraanti jechuudha boo'aa ta'uu jiraata jechuudha bara isaa maaliif yoo isii waraante inni aannan turraa baha akkasuma boo'aa jiraata jechuudha. Ammallee inni kurnaffaan afaan dubbii bare bulluqa alaffata. Afaan tokko dubbii banee baratee jedhe haasa'a yoo baratee jedhe afaan dubbii baratee jedhe onni jedha jechuudha. Hin haasa'a hin dubbata bulluqa alafata'anii yookiin afaan lafaa lafee cabsallee hin jedhan jechuudha. Maaliif yoo lafa jiru yoo fagoo jiru sirriitti jedha sirriitti nama cimaa wayii godhee jedha garuu gaafa bira ga'e gochaa fi win agarsiisu jechuudha. Inni 11ffaan afaan gaariin afaa gaarii caalaa. Afaan gaariin afaa gaarii caalaa. Afaan gaariin afaa gaarii caalaa jechuun namni waan namaa kennuurra waan namaa nyaatu namaa kennuurra afaan yoo namatti tole fi fuula yoo namatti tole haga waan namaa godheeti jechuudha. Garuu yoo afaan sitti hin tolin yoo fuula sitti hin tolin hanga fe'e yoo si godhee si bassee si marqee si nyaachise jedhe galata hin argatu jechuudha. Yoo qooqa si galchee beela si galchee yookiin beela si galchee fuuluma bichaa si tolee si gammachisiisa jedhe nama sa'aatillee hin kabajaa hin jaalattasi boruu hegereellee namni sun nama akkasiiti jedhe. Garuu yoo namni sun fuula sitti badaa si nyaachisaa si obaasaa jedhe midhaan isaa ka irraa nyaate sun dhibee namatti ta'a fayyaallee nama dhoogaa boruu hegereellee nama sanitti safara nama sanitti dhiyaadhu nama hin godhu jechuudha. Viidiyoo isinitti dheeressuu asuma gabaabsee sagantaa lammaffaan walitti deebina isiniin jedha. Turtiin keessan nafaana haa ta'u antamuu tubiidha. Warri maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa warri ganaa haaraa dhuftan maatii kiyya ta'aa subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo qaqqaaliwwanii fi gaggaariiwwan idila addunyaa irratti argamtanii walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu wal malee maal qabnaa isiniin jedha. Warri YouTube illee hin qabne kottaa banadhaa hinaaffaan illee hinaaffaa dhiibne tokkokkii dhiibne tokkokkiin jaalalaanuu biyya maraachitee jaalalaanu kaloroksii yookiin barakiinaa nama obaasaatti isa dhiibne YouTubein mana barnootaatii nama waan irraa baratanii waliif qoodanii as kottaa isiniin jedha. Isin waamee waamicha kee dhagaa kottaa wal jajjabeessaa subscribe warra qabuufis warra hin qabneefis godhaa isiniin jedha. Wal bira dhaabadhaa waliin tuffatanaa wal haa guddifnu wal haa kabajnu isiniin jedha. Asumaan nagaa keessanaa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Like gochuun dagatinaa subscribe gochuun dagatinaa.